oduu teenya jalqabaatiin. Ministeerri muummee Abiyyi uummanni Oromoo guutummaatti bilisoomoo himan. Abiyyi kaleessa galgala miidiyaa OBN irratti dhiyaate yaada kana laachuu booda Jawaar Mohaammed Abiyyi Ahmad Tigree irratti waraana biraa banuudhaaf Amaaraaf Oromoo kadhachaa jira jedhan. Yaadota ciccimoo Abiyyi Ahmad kaleessa laataniif deebii warra siyaasaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin guyyaan jimmataa guyyaa boqonnaa akka ta'u marii biyyaalessaa irratti yaadni dhiyaachuun dhaga'ame. Gama biraatiin mariin Finfinnee irratti gaggeeffamaa ture dhoorkamuun dhaga'ame. Kunis gareen faannoo achi keessa jiru qajeelaa Mardaasaa fa'aa arrabsuu booda ture. Oduudhumaan wal qabateen immoo yaadonni marii ajandaa yaa'ii marii biyyaalessaa gareewwan hojiitiif dhiyaachuu jalqaban. Marii har'a gaggeeffamaa oole irratti ammoo Shimallis Abdiisaatiif pirezidaantiin naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa wal cinaatti mariirra oolaniiru. Dhimma marii biyyaalessaatiin wal qabatee dubbiiwwan jajjaboo achii bahan isin biraan geenya. Oduu itti aanuun waraanni Itoophiyaa loltoota TPLF harka kennatanii fagochuu jalqabe. Waraana torbaan akka har'aa eegale kanaan mootummaan federaalaa callisuu itti fufullee gara bakka bu'oota isaatiin oduun haaraan ba'u itti fufeera. Gabaasa guutuu dhimma kanarrattis ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin immoo dubartiin abbaa manaa ishee ajjeefte adabbii hidhaa cimaa waggaa 20tiin adabamuun himameera. Gabaasa bal'aa dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Haanolee Global Media oduu odeeffannoo teenya galgalarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatanaa isiniin jenna. Guutuu gabaasichaattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad uummanni Oromoo guutummaatti bilisoomuu himan. Abiyyi Ahmad miidiyaa OBN irratti guyyaa kaleessaa yaada kana laachuu booda Jawaar Mohaammed Abiyyi Tigree irratti waraana biraa banuudhaaf Amaaraaf Oromoo kadhachaa jira jedhan. Haaluma kanaan Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad turtii addatti miidiyaa biyyattii OBN waliin taasisanii fi miidiyaalee mootummaa kaan irratti tamsa'een dhimmoota garaagaraa irratti yaada isaanii laachuu itti fufaniiru. Dhimmoota seenaa qabsoo siyaasaa Oromoo gumaacha uummanni Oromoo ijaarsa Itoophiyaa keessatti qabuuf gaaffilee ummatichi kakaasu irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Abiyyi gaaffiif deebiin kaleessa galgalaasuun kutaa tokkoffaa duraa ture. Gaaffiif deebiin isaanii kun filannoo marsaa torbaffaa akkasumas ammoo marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiruuf kaaba Itoophiyaatti muddama cimaa jiru jidduutti ture. Jalqabarraa akeekni qabsoo Oromoo jaarraa tokko ol maal akka ture irratti ibsa kan kennan Abiyyi Ahmad Oromoon saba bal'aa fedhiif yaadni isaas akkuma guddina isaa bal'aa ta'uu danda'u akka ta'eeranii garuu ijoowwan sadii gaaffilee Oromoo turan jedhan bal'inaan ibsanii turuu eda gabaafnee turre. Abiyyi Ahmad gaaffiif deebii eda jalqabe kanaan Oromoon tokkummaa Itoophiyaatiif wabii akka tureettis dubbatanii turan. Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaatii kan jedhan Abiyyi eda Oromoon hin jiru taanaan Itoophiyaanis hin jirtu, namni tokkummaa Itoophiyaa fedhu haphee kana laaffisuu hin ta'u jedhan. Daangaa Itoophiyaa ammayyaa sararuu keessatti qooda goobanaan mootii Minilik jalatti gumaaches bal'inaan kaasanii eda OBN irratti dubbataniiru. Goobanaan qabsoo Oromoo waggoota 50 darbanii keessatti qeeqamaa akka ture nan beeka kan jedhan Abiyyi eda goobanaan qonnaan bulaadha, tikseedha, dandeettiin isaa maali jechuun gaafatanii farda gulufuudha jedhan. Tikseen tokko gootummaa qabaatee ganda tokkorraa ka'ee mootii wal qixxeessee gaafa biyya ijaaru gaafa waraana baay'ee mo'atu hanqina hin qabaatu, achi keessatti rakkoon hin uumamne jechuu hin danda'amu jedhan. Garuu eenyu inni nama barnoota ammayyaa tokkollee hin qabnedha. Ta'ullee hanqina isaa kaafnee saba xiqqeessuu wayyamoo hanqina sana guutaa deemuu wayyaadha jechuun Abiyyi gaaffiitti fufan. Gumaachi Oromoo injifannoo lola Aduwaa Maacoo Baadimmee keessatti ifee akka mul'atu kan dubbatan Abiyyi Oromoo waraana ammayyaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti birookiraasii Itoophiyaa ammayyaa keessatti ashaaraa namuu hin haalle ummata qabuu fi utubaa ta'e akka ture hubachiisaniiru. Abiyyi hunda laanneerra, lafaas laanneerra, seenaas laanneerra, gootaas xiqqeessinee keessaa alatti baanee fiixeetti moggaatti baanee laalaa jirra malee ijaarsa Itoophiyaa keessatti Oromoon haphee ta'ee walitti qabuun isaa jechaan osoo hin taane gochaan dhiigaan kan mirkanaa'edha jedhan. Biyya kana ijaaruudhaaf abbootiin keenya dadhabanii jiru kan jedhan Abiyyi biyyi kun garuu hamma dadhabii keenyaa nuuf hin deebisne sirnaan nuuf hin barreessine isaaf ni qabsoofna ni jijjiirraas jedhan Abiyyi. Gama biraatiin dhimmi jabaan eda isaan kaasan Oromoon bilisoomeeraa kan jedhu ture. Turtii OBN waliin taasisaniin Abiyyi Ahmad gaaffileen Oromoo irra caalaan isaa deebii argachuu ibsan. Bilisoomuu qofaa miti deebi'ee tasuma Oromoon gabroomuu akka hin dandeenyes dubbatan. Oromoon
bilisoomeera bitaa mirga duubaa fuuldura ilaaluun hin barbaachisu Oromoon guutummaatti bilisoomeera jedhan. Oromoo bilisoomsuudhaaf har'a qabsaa'uun gowwummaadha. Bilisummaa qaamaa yookaan aangoo qabachuu qofaa miti. Oromoon sammuun isaa bilisoomeera jedhan. Gaaffii qaba, hawwii garaagaraa qaba, naaf gala kan jedhan Abiyyi garbummaa kalee isaa irraa garuu bilisoomuu qofaa miti. Gonkumaa kana booddee gabrummaadhaaf Oromoon qophii miti jedhaniiru bulchaan Itoophiyaa. Oromoon bilisoomeera. Bita mirga fuuldura duuba ilaaluun barbaachisaa miti. Oromoon guutummaatti bilisoomeera. Period. Oromoon sammuun isaa bilisoomeera. Oromoon garbummaa kaleessaarraa bilisoome duwwaa miti garuu injifannoon har'aa. Kana booda gonka Oromoon garbamuu hin danda'u. Bulchaan Itoophiyaa dhimmoota jajjabaa Oromoon gaanfa Afrikaa keessatti qabuu fi dhimma saboota biraa akkasumas ammoo biyyoota biraa keessaa lafa qabaachuu Oromootiin wal qabatee waa jabaa dubbataniiru. Gaaffiif deebi'ii Abiyyi Ahmad wal jala miidiyaalee naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa irratti godhan kana hedduun ija garaagaraatiin kan ilaalan yoo ta'u, isaan keessaa tokko namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed Abiyyi Ahmad Tigiree irratti waraana biraa banuudhaaf Oromoof Amaaraatti waawwaachaa jira, kadhachaa jira jedhaniiru. Jawaar afaan Amaaraatiin ergaa arra dabarsaniin ergaan Abiyyi Ahmad miidiyaalee Amiikootiif OBN irratti dabarsan guutummaatti yoo walitti qabne Amaaraaf Oromoon bahanaaf birmadha naaf duula jechuudhaan uummata Tigraay irratti waraana biraa banuudhaaf sochii inni eegalee agarsiisaa jedhan. Oduu biraatiin guyyaan Jimmataa guyyaa boqonnaa akka ta'u marii biyyaalee isaa irratti yaadni dhiyaachuun dhaga'ame. Gama biraatiin mariin Finfinnee irratti gaggeeffamaa ture dhorkamuunis dhaga'ameera. Oduudhumaan wal qabatee yaadonni marii ajandaa yaa'ii marii biyyaalee isaa gareewwan hojiitiif dhiyaachuu jalqabaniiru. Haaluma kanaan dhimmoota garaagaraa irratti mariin biyyaalee isaa gaggeeffamuun kan itti fufe yoo ta'u, marii kanarratti ammoo yaadonni dhiyaatan falmii guddaa kaasuu irratti argamu. Kanaanis dhimmoota marii biyyaalee isaatiif dhiyaatan keessaa AGM argate tokko dhimma bara haaroo Itoophiyaati. Hayyuun seenaatiif amantaa Ustaaz Ahmadiin Jabal barri haaraan Itoophiyaa jijjiiramuu akka qabu gaaffilee dhiyeessan keessatti eeraniiru jedhame. Ustaaz Ahmadiin Jabal ayyaanni bara haarawaa Itoophiyaa Qiddus Yohaannis ayyaana kiristaanota bakka bu'u waan ta'eef musliimoota tasuma bakka akka hin buune ibsuun ayyaanni kun akka jijjiiramu gaafataniiru yookaan ammoo Addis Amat. Haaluma wal fakkaatuun bakka bu'oonni hawaasa musliimaa Affaar irraa ta'an guyyaan Jimmataa guyyaa boqonnaa akka ta'u yaada dhiyeessaniiru jedhame. Dilbanni guyyaa boqonnaa biyya ta'uu hin qabu kiristaana qofaaf waan ta'eef boqonnaa hunda keenyaa ta'uu hin danda'u jechuun yoo falman musliimonni kunis bakka bu'oota amantaa ortodoksii biratti mormii akka kaasee ibsameera. Gama biraatiin marii biyyaalee isaa gaggeeffamaa jiru irratti ajajaa waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yeenus walqixxummaan amantaa Itoophiyaa keessatti tasuma hin jiru jechuun akka falman himameera. Fakkeenyaaf musliimonni Aksum keessa jiran tasuma masjida akka hin qabne kan kaasan ajajaa waraana Itoophiyaa duraanii kun taateen kun dhiibbaa amantaa hamaan akka Itoophiyaa keessa jiru mirkaneessaa jechuun eeraniiru. Biyyattiin haala amma jiruun amantaa tokkoof abbaa kaaniif ammoo hamba fakkaachaa waan jirtuuf bilisummaa amantaa dabalatee amantaan kamuu bakka yaadee fi ofiif jaalate hundatti bilisaan akka mana amantaa ijaarratee waaqeffatu taasifamu akka qabu ajajaa waraana Itoophiyaa kun yaada dhiyeessaniiru jedhameera. Gama biraatiin odeeffannoo dabalataa koomishinii marii biyyaalee isaarraa arganneen bakka bu'oota Amaaraa keessaa tokko kan ta'an qondaalli olaanaan faannoo dhiyoo harka kennatan Qajeelaa Mardaasaatiif Leencoo Lataafaa arrabsuu wal qabatee muddamni koomishinii marii biyyaalee isaa keessatti dhalatee itti fufeeraa jedhame. Akkuma guyyoota dura gabaafnee turre bakka bu'oota Oromootiif Amaaraa jidduutti dhibdeen dhalate haga guyyaa kaleessaatti kan itti fufe yoo ta'u, keessumaa jechoonni hoogganaan faannoo duraanii harka kennatan mashara sasaxee gama Qajeelaa Mardaasaatti darbatan ulfaataa ture jedhameera. Hoogganaan faannoo duraanii amma harka kennatan kun dhimma magaalaa Finfinnee irratti yaada qondaalli olaanaan ABO duraanii Qajeelaa Mardaasaa kennan booda arrabsootti kan seene yoo ta'u, nuti qawwee lafa keenyaa as jirra isin warri Shimallis Abdiisaa ergate maal asii gootu jechuun akka bakka bu'oota Oromoo kana arrabsaa turan ibsameera. Kana booda dhibdeen bakka bu'oota Oromootiif Amaaraa jidduutti achi keessatti deemaa tureera jedhameera. Kanumaan wal qabateellee guyyaa kaleessaa mariin dhimma Finfinnee irratti gaggeeffamaa ture dhorkamuu AGM mirkaneeffateera. Akka gabaasa AGM argatetti dhimmi magaalaa Finfinnee Oromiyaa jalatti deebisuu jedhu irratti mari'atamaa ture. Mormii garee faannoo kanarraa mudate wal qabate qabxiin kun tasuma marii biyyaalee isaatiif akka hin dhiyaanne akkasumas akka qaamonni lachuu irratti hin mari'anne ajandaa keessa
isaa guutummaatti haqamuun gabaafameera. Kunis magaalaan Finfinnee akkuma amma jirtuun akka irratti hin mari'atamne federaala jalatti akka bultu taasisuudhaaf yaada guddaa kaa'ameedha jedhameera. Kun ammoo dhiibbaa garee faannootiin godhame yoo ta'u kufaatii cimaa bakka bu'oota Oromoo mudate keessaa ta'uu isaati. Gama kaaniin bakka bu'oonni marii sanarratti hirmaatan hundinuu galaanni diimaan lafa Itoophiyaati. Daangaa Itoophiyaa keessatti argama jechuun ejjennoo tokko akka qabatanii fi dhimmi kun mariif akka hin dhiyaannellee akka irratti waliif galan ibsameera. Kunneen dhimmoota jajjaboo achi keessatti irratti falmiin taasifamaa turedha. Oduudhuma walqabateef galgala irraa miidiyaaleen biyyattii baasaniin immoo yaadonni marii ajandaa yaa'ii marii biyyaalessaa gareewwan hojiitiif dhiyaachuu akka eegalan himameera. Yaa'ii marii biyyaalessaa kun ammallee taa'amuu kan itti fufe yoo ta'u, yaa'ii marii biyyaalessaa kanaan yaadonni marii garee miseensota 250 keessatti walitti qabamaa turan garee marii miseensota 500tiif dhiyaate irratti mari'atamaa akka oole himameera. Yaa'iin marii biyyaalessaa kun gareen ajandaa marii 8 miseensota 500 qabuutu irratti mari'ataa oole. Yaadonni marii garee ajandaa marii 8tiif erga dhiyaate yaadota hafaniif itti ida'amuu qabu irratti yaanni marii dhiyaachuunis mari'atamaa tureera. Wiixata dhufuus waliigaltee waloo irra ga'uudhaaf gareen ajandaa marii 8 kan tokkoon isaa miseensota 500 qabu mari'achuu itti fufuu jedhamee eegama. Marii har'a gaggeeffamaa oole irratti ammoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa wal cinaa ta'anii mul'ataniiru. Kunis wayita bakka bu'oota Amaaraatiif Oromoo jidduutti dhibdeen jabaatee achi keessatti falmii kaasaa jirutti ture. Oduu biraatiin waraanni Itoophiyaa loltoota TPLF harka kennatan ifa gochuu eegale. Waraana torbaan akka har'aa eegale kanaan mootummaan federaalaa callisuu itti fufuus gara bakka bu'oota isaatiin garuu har'allee oduun haaraan ba'uu itti fufeera. Haaluma kanaan waraana torbaan dabre jechuun guyyaa akka har'aa dhalateen miidhaan dhaqqabu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasuu yeroo itti fufanitti gama biraatiin TPLF waraanaaf dhaadachuu itti fufeera. Waraanni federaalaa ibsa ifaa baasuurraa of qusatullee garuu gama bakka bu'oota isaatiin oduu haaraa facaasuu irratti argama. Waraanni sun dhalatee torbaaniin booda bakka bu'oonni qaamota mootummaa federaalaa irraa jedhamuun amanaman lakkoofsaan guddaa kan ta'an miidiyaalee idileetiif al-idileetiin oduu raayyaa ittisa biyyaa keessaa arganneerraa jechuun har'a qoodaniin loltoonni TPLF dirqamaa waraanaaf bobbaasee armii 13 kan jedhaman lola tokkollee osoo hin waraanin raayyaa ittisa biyyaatti harka akka kennatan gabaafameera. Akka gabaasaalee qaamota mootummaatti dhiyeenya qaban kanaatti dargaggoonni kunneen waraana adoolessa 25 ture irratti kan booji'amanidha. Akka jedhametti yoo ta'e hooggansa TPLF oolchuudhaaf jecha wareegama hin kaffallu jechuun loltoonni armii 13 kun gareenis ta'ee dhuunfaadhaan lafa Suudaan kan Ashawaa jedhamtu irraa gara Shararinaatti deemuun qaama raayyaa ittisa biyyaa naannicha to'atee jiruuf harka kennataniiru jedhameera. Ashawaan akkuma beekamu lafa Suudaan keessatti argamtuuf waraanni TPLF Shararinaa irraa itti baqatee yeroo baay'eedhaaf daheeffatee keessa jiraachaa jirudha. Kanumaan wal qabatee Suudaan keessatti kan argaman ogeeyyiin fayyaa Suudaan tibbana ibsa kennaniin waraanni TPLF hedduun isaanii du'anii reeffi isaanii argama akka jiru eeruun ni yaadatama. Ogeeyyiin fayyaa Suudaan raadiyoo Jarman Dooche Veeleef yaada kennanii turaniin waraanni TDF hedduun akka madaawanillee eeruudhaan wallaansa achuma Suudaan keessatti argataa jiru jedhan. Dhimma kanarratti TPLF deebii ifaa mallee garuu hin kennine. Gabaasni arrabee fi loltoonni TPLF armii 13 raayyaa ittisa biyyaatti harka kennataniiru jedhamu kun immoo miidhaa waraanaa TPLF irra ga'uu gabaasa dabalataa mirkaneessu yoo ta'u garuu qabatamaadhaan qaamni walabaa oduu tanaan mallee mirkaneesse hin jiru. Kanaas ta'u garuu raayyaan ittisa biyyaa miidiyaa hawaasaa qabuuf miidiyaalee qabuun tasuma dhimma kanarratti ibsa kennurraa of qusateera. Maaliif akka gareelee isaanitti dhiyaatan qofaaf odeeffannoo erganis gama mootummaatii wanti jedhamu hin jiru. Osoo dubbannu miidiyaaleen Tigraay Maqalee irraa gabaasa dalagaa jiraniin immoo waraanni federaalaa akka dhumeetti gabaasaas jiru. Isaanis gabaasa akkasii eeruun ala odeeffannoo qabatamaa yookaan qaamni walabaa qorate garuu hin dhiyeessan. Oduu biraatiin dubartiin abbaa manaa ishee ajjeefte adabbii hidhaa cimaa waggaa 20tiin adabamte. Haaluma kanaan naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Kooree aanaa Saarmallee iddoo addaa Wakaalee yookaan ammoo Wayidoo jedhamutti dubartiin abbaa manaa ishee ajjeefte adabbii hidhaa cimaa waggaa 20tiin adabamu ishee ajajaan qajeelcha poolisii godina Kooree itti aanaa koomaandaraa Sidaamoo Maadaamoo ibsaniiru. Akka gabaasa poolisiitti shakkamtuun Tasfaayinash Zallaqaa jedhamtu galgala sa'aatii 2 irratti abbaa manaa ishee Saariyaa jedhamu
waliin walitti bu'anii booda mana isaaniitii ba'uudhaan dhokattee turte. Abbaan manaa ishees ishee barbaachaaf gara ollaa erga deemee booda deebi'ee duuba manaatiin baatirii ibsachaa yoo ishee barbaadu iddoo itti dhokattee turte irraa as ba'uudhaan meeshaa qochoo itti muraniin morma isaa mirgaa kana guutummaatti rukutuudhaan irraa muruun lubbuun isaa akka dabartu taasifteetti jedhameera. Gocha kana hordofuudhaan poolisiin shakkamtuu kana to'annoo jala oolchuun galmee qorannoo abbaa alangaatti ergeera. Abbaan alangaa yakka ajjeechaa namaa cimaatiin galmee saaquudhaan mana murtiitti dhiyeesse. Manni murtichaatis galmee ragaa dhiyaate qorachuudhaan shakkamtuun yakka kana raawwachuu ishee mirkaneeffate adabbii hidhaa cimaa waggaa 20 akka adabamu murtii itti laateera. Taateewwan akkanaa Itoophiyaatti yeroo dhiyoo as deddeebiin dhagahamu. Haati manaa abbaa manaa qaama ciccirtee haga boollaatti akka awwaalaa jirtu gabaasonni ba'an tokkoof lamaa miti. Yeroo gaarii.